akkanumatti kufanii kaanis warraa dabarsanii jabaadhu barbaasa harki guggubate. Wayni ijoollummaa dhugaa rabbii baay'ee tokko ashamaa harka fuudhee hordoftoota chaanala keenyaa akkam jirtan nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u akkam turtan akkam isaa kana keessanii nuti nagaa guuturraa faa qabna nageenya nuuf kee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Egaa obboleewwan kiyya akkuma argaa jirtan kana noormaaliin jiru tibba kana akkuma isiniin jedhe baay'ee tokko jechuudha dadhabbii natti dhaga'ama maal akka ta'e hin beeku. Maabiraatiin baddee turte maaliif viidiyoo kan waraabde jechuun keessa hin oolu. Maabiraatiin hin jirtu yeroo baay'ee jechuudha akka salqabsiisuun immoo baay'ee tokko na salachaa beektanii kaza na laala ammas ka baqa dadhabbina koo argee hubatee naani nan hojjedhaadhe waa tokko hojjetee hin beeku ko waa tokko jechuudha guyyaa tokko qofa buna nu daffisee beeka. Na bukkee taa'eeti ati baqa hin hojjetin garuu ol jedhiiti na bukkee taa'ii akkamitti akka jedhu qofa natti dubbattaa nan hojjedha naan jedhe tole jedheen. Maaliif kana dubbatte jechuun keessa hin oolu dhugaa rabbii maaliif jennaan hammam hoo ta'ellee jechuudha baqa waan kan keessan gaafa ta'e siin bira jiru ofuma isaatii osoo yaadini kan dhukkubsatee tooni waan hundumtuutti dhaga'amu jechuudha arra umurii kanaan jechuudha. Kaza kasala qabsiifatee waan jiru baqa waan salphaan hojjedha waan inni hojjechuu jiru hin beeku. Edaan yeroo hundaa na bukkee dhaabbatee akkamitti akka nan hojjedhes arguu baatullee ilaalaa jechuudha sammuutiin qabataa gartanii. Kaza qabsiisee hojjete dhugaa rabbii jechuudha akkuma nama kana hunda dura hojjetee beekutti baqa kasala isaa qabsiifatee kasala ala godhatee tureyyuu dhaqee fudhatee baqa hunduma isaatu sisirreessee maal hojjetee jechuun keessa hin ooltanii miina gartanii waan hin hojjete jechuudha. Innaa tibba kana hasumaan jechuudha viidiyoo darbe irratti maal isinii dubbachuu barbaadatanii ijoollee baay'een keessanii gorsa baay'ee na laattanis jirtanii akkasumas immoo namoonni immoo soballee isinitti fakkaata jira wanti kun soba miti haa ta'u malee isinitti miraan isiniif kaa'eera waan hunduma isaayyuu jechuudha waan miidiyaa irra baafamuu qabu isin baafamnes baay'een isaa jiraachuu danda'anii isin sana mana keessanitti isin akkuma isinii dubbadhetti baqa nam sadaffaadhaan osoo hin taane waan isin lamaan gidduutti xumuramuu ta'uu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti hubadhaa isin jechaati. Egaa har'a Hacaaluun maal akka hojjetaatii jiru akkuma argaa jirtanii dheengadda nyaata wayii tokko hojjedhee ture. Nyaata sanarratti isaafillee hin kennine akkamitti isa dhoowwattee mana jechaatii turtan jechuudha. Namukkee dhaabbatee akkamitti akka hojjedhee fi dhiisa yoo osoo hubatiini inni garuu sammuutti qayyabatee har'a nu hojjechuuf ka'e jechuudha. Kanaafiyyuu maal godhee dura shunkurtaa muratee ka'ee timaatimii kana xabbasee achii booda avokaadoo shunkurtii biraamina kana immoo kophaatti hojjetee ka'ee deemee daabboo fidee dhufee maaliif waxii hojjechuu dhaqee sa'aatii dheeraatti fudhata. Waxii hoon hojjedhe immoo akkasitti yoo namni hawaa baatee hoonaan jedhe dhugaan isin hin jedha maaliif daa'imni sammuu keessaa qabaattu malee baadiyyaatti guddattee magaalatti guddatteef miti sammuu keessa jiraachuu qofa jechuudha. Maaliif garuu inni kan guddate baadiyyaatti. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Mana keessa deebi'ee waan akkasii hin beeku. Maajiriidhaaf bunuma dhaabee waan natti hin beeku natti fakkaatu. Garuu ijoolleen hin jiru sababni isaa osoo ijoolleen hin jiraanne ta'ee hin dhaaba ture. Bunas ta'ee maaliif hin hojjetaafiif garuu ijoolleen hin jiru. Ijoollee xixiqqaa ijoollee shamarranii jiru. Maajiriif kan gahan jechuudha. Inni asitti kun oduu harkaa akka kanatti guggubatu hin kolfa. Wayini lakka akkanatti hojjettee kanatti nyaata nuuf dhiyeessitu naan jedhe dhugaa agartanii of gammatee dhumarraa harkisaa immoo waanuma xiqqishuu hin danda'u yoo itti bahe dafee diimata wayyoo harki koo na diddiimate lakkaata kanatti hojjetteetiin yoo achistaayii naan jedhe. Innaa arguun gameessa maalumaafuu argi bormoo kana caala naa hojjetta ndaa'u nama barbaada hidhee yaadaa ture nama maatti godha jedheetan keessa kootti. Innaa nama barbaada jedheen ka'een jechuudha nama maalii naan jedhe gaafa nani dadhabee amma kana caala iyyuu dadhabde taa'iitu manatti agarsiisiin hojjedha naan jettee miti bormoo yoon kana caala kan dadhabu ta'e nama fudhachuun nu barbaachisa. Rakkoo tokko hin qabu hanga nama ka'ee waan barbaadde siifan hojjedha sana bicha bira taa'itii natti himi guyyaa tokko natti himi Isaayyaasiin gizee mana jiru si hojjeta gizee inni jirra manatu si hojjeta hin jedhu seetanii dhugaa baay'ee tokko dinqisiifadde naannan kolfa garuu noormaalii haalli itti jiru jechuudha baay'ee cannaqamaan bulee irriba rafni baqaatu maaliif akka ta'e hin beeku mana yaalas dhaqee illee akkasina ay dadhabbinuma waanuma jiru kun danda'ee amaluma waanuma kan kana keessatti nama mudachuu danda'udha naan jedhanii daa deebi'ee jechuudha kanaaf akkasnaan jedhee na jajjabeessate jechuudha egaa obboleewwan kiyyaa faayidaan maali bu'aan namoota tokko tokko jechuudha viidiyoo darbeeti darbe irratti viidiyoo Hacaaluudhaan wal qabate irratti si dubbate tokkotti maali dhalli maalinni argadhes dhabees warri jettan baay'ee keessantu jira maaliifi dhugaa dubbachuufi midhaan unkaan jechuudha midhaan wajjin gad fudhannee nyaannee
yoon ani harkan biraa qaqqabadhate hamma ani nyaadhee qixxeessa sana nyaadhee xumurutti hin nyaatu midhaan sana dhiisa. Galgala immoo yeroo baay'ee yoon ani hirriba dafee hin rafne yoon ani hin taata hin taa'a yoon ani immoo ka'ee rafee rafa ka'ee rafee waan jedheen ka'ee rafee kaatillee naan jedha. Gizee hayyaasiin mana hin jirre gizeen adaarii bulbuu jechuudha. Gizee kan garuu hin beeka inni eenyu akka dubbatu gizee sana dubbatu zimuma jedha. Kanaafi waan keessa wanti ga'uun jiru dhugaan isiniin jedha. Maaliif waan hunduma keessatti isiniif dhukkubsataa waan hunda keessatti bakka jira miti xiqqoo sammuusaa xiqqoo ta'eeti miti akka nama guddaatitti isiniif dhiphatee waan kamiyyuu jechuudha. Sa'aatii kana koo dadhabdeerta nan hojjedhaan iyyuu bakka nu ga'a mi'aawu baatis maal rakkoo qaba bakka minaanaa jiraatu malee isiniin jedha jechuudha. Keessa keessatti gammachuu guddaa isinitti dhagahama. Maaliif bakka kanatti isteeppiiwwan kaleessa dabarsee sana bu'aa ba'iiwwan kaleessa dabarsee suni maaliif ani firiitti argadheera sa'aatii kanatti. Firiin kana caalu immoo hin jiru. Sa'aatii kana daa'ima namaa fidattanii toyyootti walii galtanii daa'imni namaa akka garaa keessaniitti maaliif uumamaan waan feetan gootan iyyuu akka keessan isiniif hin ta'u. Ittis dubbattan yoo dhabames yoo jiraates waan hundumaa haala kamiin laalee kan isiniif obsu akka keessanitti akka dhala keessanitti isiniif hin ta'u jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een waaqayyo isiniif haa kennu. Jireenya keessan keessatti yoo isin jaalata ta'e bakka walumaa galatti ilmoodhaan isin haa eebbisu. Maaliif in beeku jireenyi keessaniyyuu hiikan jireenya keessanii maal akka ta'e ilaaltanii itti adeemtu jechuudha sana booda jechuudha. Garuu bakka sana hin geenye ta'e eenyu fanani maaliif hin dadhabamu eenyu dheetan xaara sa'aatii kana isin jechiisatee tokko jechuudha. An garuu jechuudha in beeku akkuma argaa jirtanii tibba kana fuulli koos maal koos bakka noormaalii miti walumaa gala kunu yaaluuf jirtanii fuulallee narra dhidhiitessee bakka walumaa galatti hin beeku. Shaayillee danfisee nyaaticha fidee akkuma nani hojjedhe sanatti hojjetee fidee daabboo ittuma isaa hojjetee fidee maaliif irraa hirtee naan jedhe hayi xiqqeeffadhee nyaadhaan jedheen hammanan sana nyaadhutti illee taa'ee na eegaa ture jechuudha. Baay'ee tokko dhugaanii gaafii ammanan jedhamne sammuu kootti gaafii natti dhufee jechuudha keessa kootti jechuudha. Mee ilaala mee isinumtuyyuu keessatti gammataati waaqayyo isiniif haa kennu waan biraa waan tokkoyyuu hin jedhu jechuudha. Egaa kaleessa hamma miidhamtanis kaleessa bu'aa bayii chaalenjii hedduu dabarsitanis gaafa firiisaa itti argattan immoo garuu isteeppii kana ga'uun haaluma salphaadhanii miti. Obsa guddaa isin gaafata. Akkasumas immoo gizee tokko gara laafummaa haadhi ammam garaa jabaatti an ilmoo ofii gattee faa fagaattee faa gizee faa akkas jedhafaatu jira beektan yoo ta'e gizee tokko jechuudha. Sa'aatii sanatti namni keessa ishee hubatee yookaas immoo maal akka taate dubartii sun keessa ishee maal akka ta'e hubatee osoo hin taane alaalaaleetti tilmaama. Garuu isheen osoo dhuma garaan diduus osoo bakka kamittuu waan ta'u iyyuu waan fe'e keessatti gara jabummaa dirqama baqa osoo hin fedhin keessa isheetti uumtee toonii maaliif kaleessa sana tarkaanfachuuf har'a kana arguudhaaf iddoo har'aa kana gahuudhaaf chaalenjii akkamiitis yoo ta'e jechoota akkamiitis yoo ta'e dandamattanii hin dabartanii jechuudha. Kanaaf ijoollee shamarranii mudannoo wanti xiqqishuudhaaf daftanii harkaan kennina kan san caalullee isin mudachuu danda'a jireenya keessan keessatti haga lubbuu dabarsuu haga ofii keessanii miidhamtanii tooniyyuu jechuudha. Nama tokkoof lubbuu keessan laachuu dandeessanitti ga'uu dandeessan sadarkaa sanarra jechuudha. Kanaaf sadarkaa sanatti waan xixiqqoollee isin mudate tarii xiqqoon har'a na mudate boruyyuu guddaan kana caalu na mudachuu danda'a jettanii keessan reedii gootanii jireenya keessanii fi fuulduratti imaluu qabdaniin isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa viidiyoon kuni walumaa galatti tarii anaaf barumsa guddaa naa qaba. Akkasumas immoo keessi koo waan itti gammadeefan dasna jedhee viidiyoo kana waraabee namoonni baay'een jechuudha karaan akka yaada keessanitti gara biraatitti hubachuu dandeessanii. Inni sa'aatii kanatti dhugaa rabbi cannaqamaan taa'aa jira. Inni garuu amma cannaqamu midhaan dhiisee anana laala. Ani immoo gizee sana bakka waan godhu fuuldura sa'aatitti osuma na dhukkumuyyuu fuula na dhukkubbii tokko agarsiisuu hin barbaadu beektanii hin dhiphata akka nama jabaa sanatti taa'ee yaadaa hin cannaqama. Inni nyaadhuu naan jedha ani oolan dhiisee innis dhiisee ta'a jechuudha. Innaa dirqama nyaaticha nyaaddeetuma xumurree achi ka'ee hojii isaatitti fufee jechuudha. Dhugaan rabbii akka nama guddaatti hojii mana keessaa waan kamiyyuu in hojjetaa jechuudha. Sa'aatii kanatti sammuu isaatitti wanti hunduu seefii ta'ee jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoon keenya har'aa. Mee namoonni wantoota akkanaa mana keessatti isin gammachiisee itti gammaddanii dhala keessatti jechuudha. Yaada keessan koomentii jalatti naa kaa'aa. Namoonni immoo bakka kana hin geenye waaqayyo isiniin haa ga'u. Sadarkaa kanarratti rabbi isiniin haa ga'u. Lafa yaaddan hundaanuu waaqayyo isiniin haa ga'u isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Nagaan naaf tura.
Kana fakkaata dadhabullee dhugaa rabbii dadhabbiin kooyyuu narraa bade isa laalee ka'ee jechuudha. Kana godhee ka'ee dhumarramoo buna naa dhaabee bakka dadhabbii hundi sun narraa ka'eechi. Kana nan irra viidiyoo kana deebisee editii isiniif godhe jechuudha. Walumaa galatti waaqaysiifaa guddisu jedha. Yaadawwan adda addaa soo qabaattan komentii jala nuuf kaa'aa. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna turtii gaarii nagaan nuuf tura hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha.